Nagaan isiniif haa baay'atu maatii miidiyaa dirree barnootaa kan taatan akkam nuuf jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo nagaa keenya an Oliyaad Baratichadha. Naa'ol Tasfaayee wajjin jirra jechuudha. Akkuma har'a immoo waa isinitti argisiisuuf as baane namoonni baay'een akkamitti miidiyaa keenya akka fayyadamtan irratti muuxannoo gadaanaa qabdu. Jechuun maateriyaaliiwwan akkamitti akka argattan YouTube chaanaalii keenyaa yookaan immoo Telegiraam chaanaalii keenya irra maateriyaaliiwwan akkamitti akka argattan isinitti argisiisuuf jechuudha har'a kanas baane. Jalqabamee haaseennu yuutuubii keenya haaseennu yuutuubii haaseennu bilbila keessaniinis ta'e kompiitara keessaniin seenuu hin dandeessu. Immoo deeskitooppii saayitiitti jijjiirtanii na hordofuu hin dandeessu bilbila keessan kiroomiidhaan seentanii jechuudha. Yookaan immoo noormaaluma yuutuubiidhaan. Biroozarii biraatiinis seentanii ilaaluu hin dandeessu. Salphaadha isinittiin argisiisa. Sarchi yommuu gootan kunoo miidiyaa dirree barnootaa jennee sarchi yoo goonu aktiviidha miidiyaan dirree barnootaa impireeshinii guddaa qaba. Kanatti isinii ba'a jechuudha jalqaba irrattis ta'e isinii ba'a dirree barnootaa kilik gootu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kunoo sabiskiraayibota kanarra jirra. Baay'ee namoonni baay'een parsantiin 60 ol jechuudha. Utuu sabiskiraayibiin godhanii fayyadamaa jiru miidiyaa kana. Baay'ee jechuun nama harsas nama kolfisiisas. Wanti isinirraa hir'isu hin jiru. Just sabiskiraayib yommuu gootan nuu faamilee nuu ta'a maal maalirraa kan hafe isin just waayifaayi fayyadamtu daataa suute akkuma kana. Waan tokko wanti isinirraa hir'isu hin jiru. Namoonni tokko akka waan birrii fa'aa muruutti fakkaata. Miti YouTube kaampaaniidha kan yoo nu kaffalees kan nu kaffalamu isinirraa wanti irratti hin jiru. Kanaaf sabiskiraayib gootanii fayyadamtu akkanatti. Ishee kana sabiskiraayib gootu kilik gootanii bilbila keessanirraa yoo ta'e akka kanatti jechuudha. Yoo sabiskiraayib gootaniitu ta'e maal isin jedha inni kun sabiskiraayibdi jedha jechuudha. Sabiskiraayib jechuun sabiskiraayib gooteetta jechuudha. Wantoonni nu gadhiifnu immoo akkasiin jala hin dabarre yoo barbaadan isheen kun nootifikeeshiniidha yookaan beeksisa jechuudha. Ishee kana kilik gootanii oolirra godhattu akka kanatti. Oolirra yommuu gootan egaa wantoonni nu gadhiifnu hundinuu isin dhaqqabu jechuudha. Yeroo yerootti isin dhaqqabu jala darbanii kanatti gurraacha'eera jechuudha. Gurraacha'eera jira. Amma gaamoo maateriyaalii keenya akkamitti akka isin argattan isinitti argisiisa. Viidiyoowwan nuti gadhiifne jechuudha. Kunniin viidiyoowwan haaraadha. Daagim Zawudees nutti dabalamee jira. FB irraa barataa tooppiidha baay'ee innis Department of Economics irraa jechuudha. Akkanatti dirree barnootaa kan jedhu seentu ishee kana kilik gootanii jechuudha. Bilbila keessaniinis yoo ta'e kompiitara keessaniinis kilik gootanii seentu dirree barnootaa. Yaa kunoo isinii baheeraa miti. Kanaaf pileelistii jala hundumaa isaa tarreessineerra. Pileelistii yoo tuqxan hundumti isaanii tarraa'ee ni jiru. Kan barbaaddan as jala argachuu dandeessu jechuudha. Kan amma ammaatti kan hojjenne jechuudha. Gara fuulduraatti kan hojjennetti asuma jalatti dabalaa deemnaa ilaaltu. Fakkeenyaaf introdaction to management kunoo viidiyoowwan 23 amma ammaatti kan hojjetaman jiru. Hundi isaanii jechuudha. Geography, history maal maaliin globally, moral, citizenship, education, social anthropology, general psychology hundi isaanii jala jiru. Kunoo kan barbaaddan as jalaa banattu jechuudha. Loojikiinis hin jira loon hundi isaanii as jalaa banattu. Fakkeenyaaf siivikii isinitti argisiisu kunoo kana yommuu tuqxan viidiyoowwan 22 kan ta'an moral, citizenship, education irratti kan hin hojjedhe. Ishee kana yommuu kilik gootan kunoo isinii bahaa jechuudha. Hundi isaanii kunoo argitanii as jalatti tarraa'ee jira. Paartii tokko qabe hamma dhumaatti jechuudha. Tokko tokko United Nations Development Program immoo akkamitti ibsa civic education akkamitti ibsa civics freshman course chapter a way of learning for effective participation in a democratic and development process jechuun karaa kanaaf kanatti isinii baha jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo gaaffiin keessan viidiyoon tokko tokko barreeffamni mul'atu kan jedhudha. Effective part Barreeffamni akkasinitti mul'atu barbaadan siitingiidhaan kunoo asiin bilbila keessaniis yoo ta'e hin jira siitingiidhaan kwaalitii viidiyoo jijjiirtu. Siitingi kan jettu kana tuqxanii kwaalitii viidiyoo keessanii jijjiirtu. Amma kun otoorra jira ofumaan sirreessa. Inni gadaanaan yeroo baay'ee bilbila keessan irratti kunoo kun isinii bahuu danda'a 440 piintun jechuudha. Isheen kun amma barreeffama baay'ee dimimmiseessite jechuudha. Mul'atu barreeffamni. Already mul'atu. Kanaaf akka sirriitti isinitti mul'atu barbaadan asumaan kwaalitii viidiyoo keessanii olaanaa irratti jijjiirtu jechuudha. Kun 240p dhaame kun fooyyeedha argitanii. Inni kun immoo 360p immoo isarra fooyyeedha. Bilbila keessanirra 720 maal sanii ol isin jira. Bilbila ilaaltu ta'e akka kanatti adjesti godhattu jechuudha. Kwaalitii viidiyoo adjesti gootanii akka sirriitti barreeffamni isinitti mul'atu gochuu dandeessu jechuudha. Kun amma sirriitti mul'ata. Laayik godhaa ammoo yommuu ilaaltan viidiyoo laayikii yommuu tuqxan waan kun sakandii takka hin guunnedha.
ishee makana nutti sissittu gaazile. Komentii immoo barreessaa jalatti. Yaa asumaan immoo sheer gochuu hin dandeessu argitanii ishee kana tuqxanii koppii liinkii gootanii yoo barbaaddan karaa feesbuukaatti yookaan karaa telegiraamaa sheer godhuu hin dandeessu jechuudha. Amma immoo maaliin isinitti argisiisuuf deema? Telegiraama keenya akkamitti akka fayyadamtan maateriyaaliiwwan telegiraama keenya irra jiran akkamitti akka fayyadamtan isinitti argisiisa. Kuni baanaarii jedhama. Kun baanaariidha. Waa'ee yuutuubii yeroo biraan isin barsiisa amma miti. Telegiraam liinkii keenya kun asirra jira. Argitamani? Telegiraam kun immoo feesbuukii koodha kan naa'ol ittiin dabala. Naa'ol addunyaa tasfaa addunyaa ofirraa ittiin dabala. Kun yuutuubii keenyadha. Liinkii yuutuubiiti. Ishee kanaas wantoota sabiskiraayib gochuu dandeessu. Mee telegiraama keenya isinitti argisiisa. Kun telegiraama liinkii telegiraama keenyaati. Kilik gootu bilbila keessanis yoo ta'e gadi tuttu. Ishee kana yommuu kilik gootan telegiraama keenyatti isin geessa jechuudha. Dhiifama doormiin jira amma konneekshiniin aktiivii miti jechuudha. Kun lood ta'aa jira, loodiingi ta'aa jira. Isinii buusa jechuudha. Kallattumaan telegiraama dirree barnootaatti isin geessa jechuudha. Kanaaf gaafa san jooyin godhuu hin dandeessu jechuudha. Meeshaalee telegiraama seenee isinitti argisiisu hin tura waan ta'eef amma lood ta'utti jechuudha. Amma kun egaa seenne fakkeenyaaf liif godheen isinitti argisiisuuf jechuudha. Akkaawuntii naa'oltu irra jira. Sarchi yommuu gootan isinii ba'a aktiivii waan ta'eef. Sarchaa goonu dirree barnootaa jennee sarchi yommuu goonu kun isinii ba'a jechuudha. Kun diskashin guruppii keenyadha inni olaanu kun isa kanadha argita miti dirree barumsaadha. Liinkiin isaa asitti invaayitii liinkiin ishee kanaan akka kanatti seentu jechuudha. San booda jooyin chaanal jooyin gootanii hordoftu jechuudha. Amma nama 3,000 fi naannoo 600 jirra jechuudha. Yeroo kanatti guyyaadhaan dabalaa bula. Asitti jooyin gootanii hordoftu jechuudha bakka. Jooyin gootu. Kanaaf immoo maateriyaaliiwwan nu ergi jedhu namoonni yeroo baay'ee. Maateriyaali akkanaa nu ergi maalii jedhu. Garuu ergamee jira laa kunoo piin ta'ee jira. Hundi isaa piin ta'ee jira laa. Sooshaaliis ta'e naachuraalii dabalatee walumaa gala isaa fireeshmaanii akka maateriyaali 18 jechuun koorsiiwwan 18 walitti jechuudha. Sooshaalii fi naachuraalii dabalatee koorsiiwwan 18 hunduma isaa ajalatti qindeessee jechuudha itti dhama'ee sinii qindeesseera organaayiz sinii godheera. Isuma piin ta'e kana gadi tuqxu jechuudha. All freshman course modules PDF PowerPoints and video tutorials. Kanaaf ishee kana gadi tuqxu jechuudha. Yeroo addan immoo mataa gubbaadhaan seenuu hin dandeessu isinitti argisiisa. Kanaaf isa piin ta'e kana yommuu gadi tuqxan kun hundi isaa as jala tarraa'ee jira jechuudha. Argitanii akka maateriyaalii 18 kan ta'e jechuudha. Akkasuma immoo PowerPointiinis immoo kunniin PowerPointiidha warra arganne kun as jalatti keenya irraa viidiyoowwanis warra amma ammaatti hojjan kan asirratti hin dabalin illee hin jiru. Fakkeenyaaf introdaction to management hin daballeedha kun as jalatti. Kan fuulduratti hojjannu hin daballa hundumaa jalatti. Ishee kana fakkeenyaaf tokko filattanii kan barbaaddan fakkeenyaaf PowerPointii jiyoogiraafii kan barbaade yoo ta'e ishee kana la. Ishee kana yommuu kilik gootan kallattumaan PowerPointii jiyoogiraafii isin geessiti liinkii kun jechuudha. Ishee kana kilikaa godhu kunoo argitanii PowerPointii jiyoogiraafiitti nu geessa jechuudha. Kanaaf akka kanatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Isuma piin ta'ee jiru kanarraa seentanii jechuudha salphumatti gara biraa otoo hin deemin. Sorry konneekshiniidha. Fakkeenyaaf immoo maal barbaaddan? Imarjiingii PDF barbaaddan yoo ta'e ishee kana tuqxu. Imarjiingiitti isin geessiti isheen kuni kiliika yommuu godhu kunoo imarjiingii teekinooloojii PDF itti nu geessa jechuudha. Kanaaf akka kanatti hunduma isaa isuma piin ta'e kanarraa mataa gubbaatti piin ta'e kanarraa hunduma isaa hin argattu jechuudha. Hunduma isaa isinii baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma maal isinitti argisiisu viidiyoo tokko haa ilaallu. Viidiyoowwan hojjenne fakkeenyaaf moral and citizenship education loojikii isinitti argisiisu isin logic and critical thinking viidiyoodha mini kun ishee kana yommuu kilik gootan viidiyootti isin geessa jechuudha. Viidiyoon kun immoo yuutuubii keenya irra jira egaa. Kun tokko qabeelaa chaaptar 1dha hamma chaaptarii 5 asirra jira jechuudha. Kanaaf asumaan iseentu jechuudha. Fakkeenyaaf paartii 1 ilaaluu barbaade yoo ta'e loojikii jechuudha. Chaaptar 1 paartii 1 yoo ta'e ishee makanaan seenaa jechuudha. Kilik godhe ishee makanaan seenaa akka kanatti. Argitanii
kallattiidhaan garamitti direct nu godha gara YouTube keenyatti direct isin godha jechuudha. Viidiyoo sana isinii bana dhiifama gaa doormiitti connection irra rakkisaa. Doormii ta'een isinii hojjechaa jira tutoriyaalicha portable wifi hin qabu. Ilaanni kun isa sila banneedha. Liinkiin surree banamee ture jechuudha. Viiyuun telegiraam. Ammaaf nu fayyadu kun oola. Isinii baaseera jechuudha argitanii. Inni silaa kallattumaan achitti isin geessa jechuudha bakka. Chaaptar 2 isa barbaadan ishee kanaaf seentu. Konneeshiniidhaan mara kun qabu. Inni duraa baneera fakkeenyaaf. Argitanii baneera jechuudha. Loojikii. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota amma immoo maal isinitti argisiisu maalitti argisiisu feesbuukii keenya feesbuukii keenya asumaanis seentu miidiyaa madarree barnootaa yoo barbaadan kun ishee makanaanis kan barbaadan miidiyaa darree barnootaatti kasin geessu yookaan asii sarchi gootanii seentu dura jechuudha. San booda immoo asumarra jira jechuudha kun baananii feesbuukiin keenya hin jira. Ishee kana kilik gootu. Feesbuukii biyya asii argattu kan naa ol immoo ittiin dabala ammaa fi amma fooloowiin na hordofaa jiran haa oli asumaan yommuu seentan isinii baasaa jechuudha. Soorii irra deebi'ee isinitti argisiisuufan jechuudha. Argitanii yommuu akkattiin seentan Oliyaad Baratichi nama 7,300 wayiitu hordofaa jira ammatti. Kana kaansel godheen isinitti argisiisa. Kanaaf fooloo gootu jechuudha. Akka kanatti fooloo isheen jettu isinii baati. Fooloo gadi tuqxu jechuudha. San booda addi fireendii naa ergitu barataa kiyya kan taatan barattoota keenya kan taatan addi fireendii isinii ban deebisa waadaadha kuni. Amma nama 5,000 guututti jechuudha sanii walumaa gochuu hin danda'u. Warra kaan baasee malee isin galcha malee alatti isin hin hambisu. Kanaaf keessa na dubbisa barataa keetii jedhaati. Naa oliinis akkuma kana jechuudha. Addi fireendii akka kanatti na ergitan ani immoo accept sin godhaa jechuudha. Confirm sin godha. Kanaaf walumaa galatti akka kanatti maateriyaaliiwwan keenyas ta'ee sooshaal miidiyaadhaan akka kanatti salphaatti argachuu hin dandeessu. Koominitiin immoo egaa koominitiin waan nuti poosti goonuudha barbaadan kun as jala. Kun hundinuu amma kun liinkii feesbuukii koodha. Kun immoo telegiraamii keenyatti sin geessu. Salphumatti akka kanatti hordofuu hin dandeessu jechuudha. Wanti hafee jiraanatti fakkaatu. Diskashin guruppii keenya immoo asumarraa ala. Dirree barnootaa diskashin guruppii sarchi gootanii jooyin gootu isheen kana reefuu hin bane. Jechuun maateriyaal tokko tokko achirratti barattoonnis akka yaada isaanii hafisanii jechan kan hin bane haaraadha jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata. By the way, namoonni hamma ammaattuu subscribe godhin hordofaa jirtan jechuudha. Please. Parsantii 60 olutu subscribe godhin hordofaa jirtu. Namoonni baay'een actively utuma miidiyaa keenya fayyadamtan jechuudha. Kun maal jechuudha? Baay'ee nama aarsasi. Jechuun nu baay'ee dhamaaneetu kan isin hojjennu isin garuu subscribe gochuun illee isinitti ulfaateera gaayaa sabaa waaqayyo isiniif dhiisu ulfaadhaa gaa sama qashtiin nana isin jaallanna tuma isin jaallannu immoo likkii isinitti himna galatoomaadha yeroo taanu wal argina bye bye.